Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu maamiltoonni yookiin maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Kanatti aansuutiin guyyaa har'aa kana istaataa sooftiweerii ammallee kutaa shanaffaa isiniif qabadheetanii jira jechuudha. Kutaan shanaffaan guyyaa har'aa kana ammoo akkamittiin namni tokko baargiraafii paayichaartii akkamittiin akka inni kaafatuu fi keessumaa diskiriiptiiv warra fayyadamaniitiif akkamittiin baargiraafii kaafnaa, paayichaartii akkamitti kaafnee riisarchii keenya riisarchii bareedaa footoo bareedaa qabu akkamittiin kaafnaa kan jedhudha. Akkuma beekamu egzeeliitiin baargiraafii kaasuun ni danda'ama, paayichaartii kaasuun ni danda'ama. Haa ta'utii garuu kan dadhabbii hin qabnee fi bifa salphaatiin baargiraafii fi paayichaartiin akka inni ka'uu danda'u asirratti guyyaa har'aa kanaas ni agarsiisa jechaadha. Kaayyoon baargiraafii fi paayichaartii maali? Maaliif fayyadamna? Kan jedhu duraan dursinee beekuu qabna jechuudha. Baargiraafiin keessumaa akkuma maqaan isaa ibsu giraafiidha yookiin immoo baariidhaan ka'eetu jira. Keessumaa sadarkaa adda addaa yookiis firikwensii adda addaa vaariyabiloota adda addaa akkamittiin akka ibsinu yookiis diskiraayib akkamitti goonudha. Asirratti kan nuti beekuu qabnu baargiraafiin rileeshnshiippii vaariyabiloota gidduu jiru hin agarsiisu. Garuu compare and contrast gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf amma eejjii yookiin umurii kan jedhamu kun umuriin kun dhiiraa fi dubara adda baasuu yoo barbaadne yookiin immoo height yookiin wajjaa inni nuti jennu kuni dheerina namaa safarra yoo taane dheerinni baay'eetu jira jechaadha. Seentimeetiraan abbaan 25 jira, abbaan 30 dheeraanis gabaabaanis jira. Kan ammoo seentimeetiraatiin ibsina waan ta'eetiif nama gadi aanaa yookiin immoo afireejii isaatiin kan nuti ibsinu jechuudha. Afireejii isaatiin ibsina waan ta'eetiif inni keessumaa gadi aanaan hammami? Inni baay'ee ol ka'an immoo hammami jennee waa'ee akkasii kana waa'ee eejjii ta'ee namoonni garaagaraa dheerina yookiis wajjaa garaagaraa waan qabaniif isa kanallee afireejiidhaan yookiis miiniidhaan inni gadi aanaan hamma kana inni olaanaan hamma kana jennee kan nuti ittiin ibsinu baargiraafiitiin diskiraayib goonaa jechuudha. Karaa gara biraa immoo paayichaartiin maaliif fayyadaa yoo nuti jenne fakkeenyaaf amma meelii fi fiimeelii yoo fudhannee ilaalle kaataagorii warra ta'an kana parsantii meeqatu dhiiradha, parsantii meeqatu dubaradha. Yookiin immoo kalariin adda addaatu jira. Kalariin magariisni jira, diimaan jira, gurraachi jira, akkasumas immoo halluun cuquliisni jira. Gosa adda addaatu jira. Kalaroonni kun halluun diimaan parsantii meeqaa? Gurraachi parsantii meeqaa, keelloon parsantii meeqaa jennee parsantiidhaan kan nuti ittiin kalarii waan ta'e tokko nuti ittiin ibsinu fakkeenyaaf saawwan yoo ilaalle kalarii adda addaa qabu. Kalarii adda addaa qaban kana saawwan kana parsantiin amma kana adii, parsantiin amma kana gurraacha, parsantiin amma kana diimaa, parsantiin akka kana daalacha jennee ibsina jechuudha. Akkasii kana ibsuudhaaf paayichaartii fayyadamnaa jechuudha. Paayichaartii fayyadamuuf amma dursinee gara kam dhaquu qabna? Gara istaataa keenya dhaqnaa jechuudha. Istaataa keenya deemnee habanan. Istaataan waan keessaatii baafanna fooldarii keessaa. Istaataan as keessa jira amma. Istaataa keenya dhaqnee bananna jechuudha dursineetu kana hojjechuudhaaf. Dursinee dhiifama. Istaataa keenya yoggaa bannu iddoo jiruutii banna jechuudha. Amma istaataan keenya nuu baname. Nuu banaa jira kompiitarri keenya jechaadha. Istaataan keenya erga banamee kunoota amma gaa istaataadha jechuudha kun. Kun amma istaataan wiindoo meeqa qabannee vaaraabil wiindoo qabanneerra. Komaandii wiindoo qaba jenneerra. Sadaffaan riizaaltii wiindoo qabanneerra. Riiviyuu wiindoo qaba jenneerra yeroo duraa ilaallee ture jechaadha. Kanaaf wiindoo arfan kana keessaati amma gara daataa kanaan dura istoor goonee egzeeliidhaan qabnu dhaqnee finnaa jechuudha. Kan nuti qabnu fooldarii keessa jira. Asiitii impoortinnaa kaza Excel spreadsheet kan jedhu dhaqna. Browse yoo jennu immoo faayila eessa keessattanuu jechuu isaati. Kunooti amma istaataa 18 keessa keenya irra waan ta'eef kanaaf amma as keessaa Heekmaan kan jedhu ofii keenya filanna. Asumaan barbaanne filachuu dandeenya rakkoo hin qabu. Import first row as variable name jenna. Warra kaan immoo lakkoofsumaan nuu kaa'e jenna. Yoo amma isa gajjalla lammaffaa kana import as string data of string to jenne qubeedhaan nuu fida waan ta'eef qubee immoo koodiin taanee nuu dubbisuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf amma vaaraabiloonni keenya nuu dhufaniiru jechuudha.
Variabiloonni asitti nu dhufan kuni variabil window inni irra safarri kun waan ta'eef asirraa amma kanaaf maal goonam gara gaaffiitti gadhabnu baar giraafiidha kaafna. Giraaf paayi jennee paayi chaartii gaafachuu dandeenya. Yookiin immoo baar giraafii kaasuu hin dandeenya jechuudha. Amma baar giraaf jennee kaasnu jalqaba jechaadha. Baar giraaf achi eejii kaa'uu dandeenya. Lamaanuma kana duwwaa ilaaluu barbaanne yeroo ta'e kan lamaan gashuu dandeenya. Yoommoo dhiisnee variabilootaan biraas gashuu yoo barbaanne total live stockii, land size an akkasii kana gashuu yoo barbaanne isuma nuu fidaa jechuudha. Baar giraaf amma asirratti dogoggorri uumamee jira jechaadha. Baar giraafiin amma asirraa yoo barbaanne maal gochuu qabna? Giraaf baar jenneetu jalqabna malee baar giraaf hin jennu jechuudha. Giraaf baar jennee giraaf baar jennee yoo kaafne inni fidaa jechuudha. Giraaf baar jennee nuu fidii yoo jenne inni fidaa jechuudha. Xiqqoo ishee amma kaalkuleet godhee giraafii kana nuu fidutti yeroo isa fudhata. Hin eegna jechuudha. Otoo dogoggoratee akkuma isa kana diimaa fida ture. Amma garuu elektroonidha. Giraaf baar jennee meaning of edge, mean of edge square, amma mean of edge square jedhanii eeraan kun jechuudha. Kun immoo bifni inni kun immoo kalariin kun jechuudha. Kan samii qabu kun inni kun deebi'ee mean of edge dha. Inni akka arangaadee kun immoo yookiis magariisaa kun immoo hin mul'atu addanaatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Giraafonni asitti mul'isnu kun asitti kan ilaalamu asitti jechaadha. Baay'ee gara horizontal axisiitti maxxananiitu jiru. Kana jechuun jarri kun educationin gara zeerootti hiikuu, mean of member of qubiin immoo kategorikaaliidha waan ta'eef siriittuu almost 0 and 1 dha. 0.5 dhufa jechuudha. 0.5 laayinii kanarra jira. Total live stockiinis 10-20 hin darbu waan ta'eef deemee avreejiin isaa walitti dhufe kan hin qabnes jira. Walli kun ida'amanii avreejiin isaanii isa fidu jechuudha. Isheen kun itti aansitee immoo isheen kun land size dha. Land sizein maximum isa 1.5 dha. Minimum isa 0 dha waan ta'eef avreejiin daataa keenya hundumtinuu almost gara 0tti jechuudha. Akka kanaatti giraaf baar jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Karaa gara biraa giraaf baarii kana karaa biraa kaa'uu dandeenya. Isuma kana deebisnee jechaadha. Giraaf baar miinii as keenyerra miin asii keenyee indagana file income of farm remittance, total livestock, land size, mean distribution tinnuu kaayyoo jenne asuma yoo gara stata commanditti yoo finne daataan keenya yoo isa ta'eef isuma nuu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf daataan keenya asuma nuu fidaa. Farm income han jedhu hin jiru. Farm income of farm han jedhan asiin jiranii. Amma waan ta'aniif isaan kana maal goona? Isaan kana asii balleessinee jechuudha. Asii balleessinee miiniidhaan nuuf kaayi yoo jennee almost isuma fidaa. Eejiin jira. Eeji square, education, membership tuiqqoo, livestock, land size. Lakkoofsota gurguddaa kan qaban otoo gashinee baay'ee gaarii ture. Kategorikaalii gashuurra. Isa booda taayitilii immoo mean of distribution jennee yoo akkasitti kaayi jenne isuma nuu fidaa jechuudha. Kunooti. Mean distributionii ammasitti mata duree nuu godhaa jechuudha. Godhee nuu fidaa isuma amma nuti ilaalle kana jechuudha. Mean distributionii isaatiin nuu fiduu danda'a. Karaa gara biraatiin immoo horizontal baarii yoo fayyadamne giraaf H bar isuma kana jechuudha. Giraaf H bar mean jennee qinnifii keessatti isa booda hundumaa yoo gashine giraaf H bar jennee isuma gararraa jechuudha. Garaagarummaa wanti qabu tokkollee hin jiru. H duwwaatti dabalame kana akkasitti yoo goone nuu fida jechuudha. Kunooti akkas dalga ciibsamee akka inni nuu dhufu yoo barbaanne giraaf H bar jennee qinnifii keessatti miinii keessa vaariyabiloota isa booda maal goona koomaa goone koomaa booda immoo taayitilii giraafii keenya yoo nuu kaayi jenne nuu kaa'uu ni danda'a jechuudha.
taayitiliin mean distribution jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan biraan maayinni kan itti aanu giraaf paayi chaartiidha. Paayi chaart jennee yoo gaafanne paayi chaart giraaf paayi chaart jennee haa gaafannume asirraati kunooti. Giraaf paayi chaart jennee baraabiloota keenya keewunya akkasumatti jechuudha. Baraabiloota keenya yoo keenya ofiima isaa jara kan distribuut godhee persentii meeqa akka qabatan maal akka inni ta'e asumarratti haa ilaallu. Hunduma isaa ownership baraabiloota amma kana nuu ibsi yoo jenne kunooti amma akkasitti nuu kaa'a jechuudha. Kun amma baar giraafii keenyadha jechuudha. Paayi chaartii dhiifama. Paayi chaartiidha. Amma fakkeenyaaf paartisipeeshiniin isheen kun as keessaa xiqqoodha. Qooda isheen qabdu persentii meeqa akka isheen taate. Eejjiin persentiin ishee diimtuu kanadha. Isheema kana jechuudha. Eejji iskuweeriin immoo arangaadee kana argitanii kun amma baay'ee bal'aadha. Eejji iskuweeriin lakkoofsi isaa guddaadha jechuudha waan ta'eef magariisni kun eejji iskuweerii akka inni ta'e diirama baar giraafii irratti nuti ilaalle gara zeerootti gadi hiiqanii waan jiraniif x aaksisii jechaadha. Mul'atan mul'achaa jiru eejji iskuweerii uma qofaadha ture. Eejji iskuweeriin diirama jalqaba irratti halluu diimaatiin fidee ture amma immoo magariisaan fidee isa kanaan eejji iskuweerii kana jechaadha. Kanaaf amma maajoriitiin daataa keenya keessaa almost 97% kan ta'an maalidha jechuudha. Eejji iskuweeriitu cover godhee akka inni jiru daataa sana keessatti jechuudha. Kan biraan maal goona giraaf paayi over jennee immoo maaliin goona amma asirratti fakkeenyaaf giraaf paayi jennee giraaf paayi amma asiitti maal jedha giraaf paayi isa booda koomaa erga jennee booddee koomaa over kan nuti jennee fi kennifii keessatti educationii miti fakkeenyaaf amma participation of non-farm kan jettu kun as keessa keenyee isa booda playable kennifii keessatti underscore all percent. Dhuma persentii isaatiin nuu ibsi yoo jenne hinnuu fidaa jechuudha. Kunuuti amma oolii keessatti wanta jiru keessatti eejjiin jira, eejji iskuweeriin jira, non-farm participationiin not participating zeeroodha kooddiinsaa, participantiin immoo waanidha. Amma kanaafuu inni kun aandii agarsiisa. Isa kana non participantii agarsiisa. Non participantiin 45.17 ta'uusaa, participantiin immoo 54.83 ta'uusaa agarsiisa. Kanaaf amma maajoriitiin dhiiraa fi dubaraatiin adda qoonnee yoo ilaalle persentiin 54.83 dubartoota akka isaan ta'an nutti himaa dhiirota akka ta'an nutti himaa. Kan hafan 45 immoo maalidha inni isaan immoo warra dubartoota inni nutti himu. Kanaafuu kan nuti har'a asirratti barre jechuudha. Paayi chaartiin baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e akkasumas immoo paayi chaartiin barbaachisaa akka inni ta'e baar giraafiin akkamitti akka inni diskiraayib akka nuti goonu asirratti kan nuti ilaalle kanadha. Kanaafuu hundi keessaniyyuu hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaan jedha. Sagalee keessan amma har'uma gara baar giraafii yookiin har'uma gara yuutuubii kanaatti kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii taatanii gara fuulduraatti barnoonni adda addaa darbuu akkasiin biran dabarreef yookiin akkasiin jala miliqneef akka argattaniif isin gargaara waan ta'eetiif sabiskiraayib godhaa. Warri maatii taatan immoo gaheen keessan akkuma amma isiniin jedhe sheer gochuudhaan namoonni hiriyoota keessan ta'an illee carraa kan akka argataniif akka gargaartan isin jedha. Guddaa galatoomaa.
ayyoo maaree naanahi ayyoo maaree. Waaqni jiraachuu isaa ni amantu. Wee haadha deentaa barcuma 5 keessaa dumbii 9 keessaa bootee lafa teessaa. Yeroo da'umsaa turteedhaa jedhan. Dubartiin gosa hin qabdu. Gosa gar walitti